Brigadier General Taaddasaa Birruu Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dhabuu Abooteetti siree madaanaalemii iddoo jedhamutti abbaasaa Birruu kenneefi haadhasaa Boontuu Waaq Jiraarraa bara 1914tti dhalate. Taaddasaan haadha warraa Saaddi Warq Abbab Madiin irraa ijoollee Almaaz yookaan Misraaq Taaddasaa, Saayi Taaddasaa, Ballaxee Taaddasaa, Kaasaa Tokkoffaa Taaddasaa kanneen guddifannaan Musee Taaddasaaf Maartaa Taaddasaa fa'aa horateera. Obbo Birruu weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaaf baandotaan rukutamanii dirree waraanaatti kufanii. Haati warraa isaanis rifaatuun ji'oota 3f dhukkubsachaa erga turanii booda addunyaa kanarraa boqotan. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaaf haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaatti beelaaf dheebuusaa osoo hin himatin guddate. Taaddasaan faashistoota Salaalee qabatan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun ba'aa gala dhorke. Xaaliyaanonni baandota Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaafaa to'annoo jala oolchanis hidhaaf Somaaliyaatti dabarsanii geessan. Eega hidhaa keessatti dararamaa turaniin booda xumura waraana addunyaa tokkoffaa irratti gareen faashistoota gaafa injifatamanii baqatan Taaddasaan loltoota Ingilizii faashistoota karaa ba'a Afriikaatti ari'an keessatti miseensa ta'e hiriiruun dandeettii fi aarii qabuuf isaanitti agarsiise. Ingilizoonni dandeettii isaa arganis leenjii loltummaa Keenyaa Mombaasaa dhaqee akka argatuuf isa ergan. Leenjichas gaafa xumuru ajajaa 50 ta'uun muudame. Humni poolisii biyyattii gaafa gurmaa'u bara 1947 Taaddasaan umuriin isaa ganna 33 ture. Umurii isaa kanaanis aangoo Liitinanaal Koloneel Maatiin leenjisaa poolisii ammayyaa Itoophiyaa ta'ee nama muuda'uu danda'e ture. Poolisoota daddafii qaqqabaa yookaan humna addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee kan eebbisiise Jeneraal Taaddasaa Birruu ture. Taaddasaan bara 1951 aangoo guutuu koloneelummaa argate. Waggoota 4 booda raawwii hojii barootii hojii isaatti galmeessiseen onkoloolessa 21 bara 1955 aangoon Brigadier Generaalummaa laatameefi. Hojii dilee irratti ramadamee biyya isaa tajaajiluun ciminaan hanga bara 1959 amma mana hidhaa galuutti gaggeessummaan qooda isaa ba'aa ture. Hojii mootummaan alatti jijjiiramni barnootaan dhufa jedhee kan amanu Taaddasaan pirezidaantii Raayyaa Qubee yookaan Yefdel Saraawit biyyaalessaa ta'uun Oromoon akka baratuuf gumaacha guddaa taasisaa ture. Eenyummaan Taaddasaa abbootii taayitaa Haile Sillaasee tokko tokko biratti kan hin beekamne ture. Dhalataa Manzeessee turan jedhama. Muummicha ministeeraa sirnichaa kan ture Akililuu Abtee Waldas Taaddasaa Birruu mana isaatii yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta. Keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu. Uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenyatti dadhabanii guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf deemta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafatamne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi. Isa baradhaa jettu kanas itti yaadi yoo jedhuun miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akililuutti affeerame dhiisee nan jarjara jechuun biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbiinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifaa ifatti qabsoo jalqabe. Waldaan Maccaaf Tuulamaas akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa hojjechuu eegale. Gochaan gaarii fi gootummaa isaa gaafa leellifamaa deemu sodaan kan guutame mootummaan Haile Sillaasee Taaddasaan akka to'annoo seeraa jala oolee ragaan itti funaanamu ta'ee ragaa sobaatiin adabbiin du'aa itti murtaa'e. Taaddasaan biyya keessattis ta'e alatti dhageentummaa fi beekamtii qaba waan tureef dubbichi dubbii biraa nutti kaasaan murtoo hidhaa umurii guutuutti jijjiiruun akka hidhaan dabarsu itti murteessan. Hidhaadhaa yoo gadi lakkifamu namoota gurmeessee hidhannootti seene. Haa ta'uti duuka buutota hedduu kaayyoo isaa har'aa ifa ba'e hubachuu danda'an hamma barbaade horachuu hin dandeenye ture. Dhaabbanni Maccaaf Tuulamaa garee siyaasaa kamii futee amantaaf kan hin qoodne ture. Miseensonni waldichaas siyaasaaf amantaan kan hin qooddamne turan. Ogeessonni loltummaa jabdi Leftinaant Jaagamaa Keelloo pirezidaantii Itoophiyaa Girmaa Walda Goorgis, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Dr. Moggaa Firdiisaa, Haile Sillaasee Waldiyaa, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataaf kanneen biroos hundeessitoota waldichaa keessaa warreen jalqabaa ta'uun ni dubbatama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka wal jabaatee tokkummaan dhaabbatu seenaan isaa akka gabbatu aadaan isaa akka dagaaguuf afaan isaa akka sirnaan beekamte argatu ciminaan hojjeteera. Uummanni Oromoo